gadi ba'ee gara nitti maatii koo bira dhaqu sin qabu. Gadi ba'ee gara nitti miidiyaatti maddu sin qabu jechuudha. Akkasin ta'ee jechuudha. Lutti koo lachuu nan jiru daaraarratti achi ani waan dubbadhullee waan jedhullee waan dhiisuree tokkos hawaan masaa walii sana wallaalchise. Isheen maal ta'uun qabamee biyyana meenatti maashi maalumaan godhe ishii maal ta'uun qabu. Ishi maalin godha waan mun godhu isaa walii isaa wallaalee bar. Maal dhuftee asirratti dubbatta maan irratti dubbattaa jechaa ture miti. Ishi irratti dubbachuu hodhee nan dhiisu kun ergan viidiyoo hojjechuu dhiiseedha irratti. Viidiyoo irratti hojjedheen beeku erga gaafa inni dhufee lolee sanaatti nan dhiise sodaadheen dhiise jechuudha. Isheen maal gochuun qaba yookiin gara miidiyaatti himadhee akka namni nan dhagee uumanni illee waa ta'e namni illee bakka saba kanaa waa taate hin jenne miidiyaa irratti dubbatin jedha. Gara seeraa deemee seerri akka waan tokko naaf hin murteessine dhaddacha irratti akka hin dhiyaanne seeratti akka hin dhiyaanne karaatti na qaba. Ishee sanan bahee deema eessananni eenyutti waa himadha ishee. Yoo yaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo turtii yeroo dheeraatiin booddee walitti deebineetii jirra. Egaa wantoota na balleesse hunda isaanii beektanii maaliif haa ta'u wanti godhamu tokkollee hin jiru. Obsuutu caala waan hundumaayyuu jennee raawwannee hin banne toorarraas badaa jennaanii. Nurratti hojjetinaa jennaanis hin dhiisne haa ta'u malee mooyyuu egaa kunis hafee odoo nageenyi jiraate osoo nuti irratti miidhamni tokko nurratti gochamuu baate gaarii ture jechuudha. Egaan akkuma beekamu gara seeraatiin deeme tanan ture gara seeraatiin deeme guyyaan beellamaanaaf qabame jalqaba isinitti meeshaan ture akka guyyaan beellamaanaaf qabame. Egaa guyyaa beellama sanarra immoo ammas deebisanii waraqaa waamichaa akka inni seeratti dhiyaatuuf waraqaa waamichaa ergamee fi gaafa guyyaa beellamni nuuf kenname sana geenyee waraqaa waamichaa sana qabatee silaa gara seeratti kan dhaquu qabu maal godhaa karaa irratti na eegee jechuudha guyyaa sana. Guyyaa sana karaa irratti na eegee maal akka inni godhe maal akka kun akkuma argitanii luka kooti jechuudha. Kun akkasina ta'e jechuudha asii darbatee dhakaarra na buusee lafti muluun akkasina luqqisee jechuudha. Kun amma guyyaa sadaffaa isaatii qorichatti godhadheen ture. Kun amma luka kootii jechuudha. Kun akkasina ta'ee jira laalaa tokkichi kooyyuu nan jiru akkasittiin na jira jechuudha. Akkasitti kun na luqqee laalaa tokkichi luka kootii nan jiru. Kana hundarraa wal geenye jechuudha laalaa. Hin barbaadu naan jedhe sanatti achi seera irratti silaa dhaqee jawaan jechuu qabu anaan maalla godhe kun akkuma viidiyoo asirratti argitanii urfattiin na eegee raawwate akkasittiin akka kwaasii jechuudha. Akka kwaasii urfa keessatti na xallase jechuudha. Akkuma argitanitti ani intala dubaraa takka dubartiidha umaa ofii gochuu hin danda'u. Garuu immoo gara seeratiin seerri waan murteessuu danda'a jedhee tanaan gara seeraa deeme jechuudha. Narratti hojjetin jedhee manatti cufee narratti caffarraani. Tole jedhee raawwatee viidiyoo isarratti hojjechuu isaas nan dhiise gara seerattiin itti fufee jechuudha. Gara seerattiinis deemee maaliin ta'e kunu akkanatti jechuudha. Akkuma argaatii jirta. Akkasin ta'e jechuudha. Deemee raawwadhee gadi ba'ee raawwadhee seerumaanillee rakkoo kan koo gara seeratti illee himatachuu hin dadhabe jechuudha. Dhaddacha koo irratti dhiyaachuu hin dadhabe jechuudha. Guyyaa beellamni naaf kenname sana beellama irratti dhiyaachuu hin dadhabe. Egaa har'a gaafa otoo nama deebi'ee raawwadhee immoo guyyaa biraa dhaqee namni kun dhaddacha irraa si tafee situyyuu hin dhiyaatiin naan jedhan jechuudha warri seeras. Sababni ani irraa itti hafe sababa kanaafi jechuudha. Egaa gaafa sana maaliif haftee oonaan jedhani maaliin jedhan ani jira. Maaliin jedhan irraa haftee si tafee kisii jalqabdee taftee naan jedha. Duraanis immoo sababni kana hundumaan irratti fide maalinni kisii jalqabee raawwadhee jidduudhaan dhufee raawwadhee araarame naan jedhee raawwatee kisii sana addaan dhaabuu kan goote jechuudha. Ammas dhaqee haala gara hin taaneen gara namarraatiin jechuudha. Kisiin kun akka jalqabamu taasisee inni iyyuu na didaniitiyyuu jechuudha. Galmee duraanii jira. Galmee sun ilaalamuu qaba jedhanii raawwatanii kisii kana iyyuu naa banuu didanii giddii falaatiin jechuudha nagaa qaba godhachuun qaba. Yoo ta'es yoo ta'uu baates nagaan godhamuu qaba. Seerri ilaaluu qaba.
yoo innis nan bahee nan jiraadha jedhe haa jiraatu garuu akka nagaadhaan bahee nagaadhaan galu shakkii tokko malee akka miidhaan tokko narratti hin uumamne naa ilaalaa seerri jidduu nuuf haa galu jedhee sanan nama warroota seera beekan hunda isaanii kadhadhee jechuudha. Achi deemee kadhadhee akka galmeen kun garagalamee naaf ilaalamu akka dubbatamu taasise. Garuu guyyaa beellamni itti naa qabame sana akka nani dhaddacha irratti hin dhiyaanne karaatti na hambisee jechuudha. Amma ishii mee maaluma jettu kana ishii mee amma ishii ani akkamittiin faana jiraadha nama kana jechuudha. Ishaan akkamittiin jireenyuma kan kooti fi miidiyaatti baateen dubbatee waa'ee jireenya keetii. Maaliif miidiyaatti baatee dubbattaa? Miidiyaan maal sii gooti? Yoo deemte yookiin gara seeraan deemi yookiin immoo gara maatiitiin xumuradhu. Maatii kee miti kan itti seerumsiisee kan jedhu namoota baay'eetu ture argeen ture jechuudha komentii keessa. Garuu gadi ba'ee garanitti maatii koo bira dhaqu siin qabu. Gadi ba'ee garanitti miidiyaatti madhu siin qabu jechuudha. Akkasin ta'ee jechuudha. Lutti kolachuu nan jiru daaraa irratti achi. Ani waan dubbadhullee waanan jedhullee waanan dhiisullee tokkos hawaan masaa walii sana wallaalchise. Isheen maal ta'uun qabame biyyana meenatti maashi maalumaan godha ishii maal ta'uun qaba. Ishii maaliin godha waanumaan godhu isaa walii isaa wallaalee bara. Maa dhuftee asirratti dubbatta maan irratti dubbattaa jechaa ture miti. Ishii irratti dubbachuu waan dhiise nan dhiisu kun ergan viidiyoo hojjechuu dhiiseedha irratti. Viidiyoo irratti hojjedheen beeku erga gaafa inni dhufee lolee sanaatti nan dhiise. Nan dhiise sodaadheen dhiise jechuudha. Isheen maal gochuun qaba yookiin gara miidiyaatti himadhee akka namni nan dhaga'ee uumanni illee waa ta'e namni illee bakka saba kanaa waa taate hin jenne miidiyaa irratti dubbate jedha. Gara seeraa deemee seerri akka waan tokko naaf hin murteessine dhaddacha irratti akka hin dhiyaanne seeratti akka hin dhiyaanne karaatti na qaba. Ishee sanan bahee deema eessa namni eenyutti waa himadha ishee namni namumatti himatee furmaata argata. Ani wanuma isaa wallaalee dhugaa dubbachuudhaaf bakka. Indi maali carraan akkanaa hin jedhee bara. Maali wanna akkanaa hin jedhee bara. Ani waan fedhe haa bakka baay'ee muka irra naamu garuu ani osoo nagaa naaf kennee natti tola. Ani osoo nagaa argadhee natti tola jechuudha. Ani barii isa barbaadee miti bara. Barbaadee miti bakka baheera firii ta'uun barbaadee miti. Namni firii ta'uun barbaade arge jedhee nama isa kaanis firii taasisuu qaba sila. Ani asirratti dhufee bo'uun barbaadu garuu immoo wantoonni narra ga'an miidhamni nani miidhame gaafa natti dhaga'amu imimmaan miti osoo dhiiga boo'ee manatti fakkaatu jechuudha dhugaa dubbachuudha. Innaa kanaafiyyuu shimaanuma furmaanni koo mee furmaata koo irratti himaa. Furmaata koon dhabe jechuudha. Bana manaa gadi ba'uudhaaf iyyuu akkanitti amma gadi mababee suuqii dhaquudhaaf hin danda'u. Hundi ishee akkam ta'uun qaba. Maal ta'uun qaba gara seeratiin deemii naan jedhame silaa ishee gara seeratiin nan deemaa na dhiisi ishee maal gochuun qaba. Ani mara utollee xookoo ta'ee omaanatti hin fakkaatu. Utollee xookoo ta'ee akkam fedhitti ba'ee gara fedheen ba'ee gara fedheen galuu hin danda'a. Alkan ba'uu hin danda'a. Garuu immoo mucaa kana qabadhee immoo wanti nani godhu tokkollee hin jiru. Sababni inni irratti akkasitti taphatuufis maali inni mucaa kana baattee eessa dhatti? Mucaa kana baattee luka dheereffachuu hin dandeessu. Mucaa kana baattee sa'aatii barbaadde sa'aatii feete sa'aatii ishiitti mijatu baatee galuu hin dandeessudha kan akkasii isheen innis narratti godhachaatee jiru jechuudha. Garuu ana kan na rakkise maa inni mucaa duudaa kana qabadhee eessa dhaqaa? Mucaa duudaa kana qabadhee sa'aatiin nuti beebarri yeroo qaba bara wanti hundinuyyuu. Mucaa kana qabadhee ammoo osoon sa'aatii kana guyyaa kana keessa otoo nan ba'a jedhee mucaa kanaaf sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Ganaa daa'ima araasiidha amma ganaa jechuudha. Saba kana ta'eefu eessan geessa eessan naqame maaliin godha? Ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha bakka waanuma ta'e isaa waanuma ta'aa jiru isaa walima sa'aatii na wallaalchiseera. Ani waan hin godhu wallaalee jira. Waan ta'u waan hin godhu gaafan wallaaluudha kanaan dhufee asirratti dubbadhu. Yaa sabaa mee maallaa jettanii kana. Mee maaluma mee furmaatuma maaliinaa keessu ishee maal godhe wayyash? Maal gochuun qaba mee natti hima? Ani furmaata dhabeen jira. Mataan kan koo na zooree jira. Maaliin godha mee natti hima? Waanuma ta'e isaa wallaalee bara. Dhugaa waaqa waanuma ta'e isaa wallaalee. Maaliin godha karanti gadi ba'uu dhabe. Ani nama ijaa gurra hin qabne kana.
nama sammuun hin yaanne xiqquma ishee namni xiqqoo ishee yaada bar xiqquma ishee nama hin yaanne ani hin beeku dhugaa baqqaan maali waanuma ta'e isaan beekan nama ilmoo ofiitiif hin yaanne jechuudha. Ammoo sammuu cabaadhee deemuudha dheengadda akkasitti na qabeedha amma mucaa kana hidheessi dhiisa jechaa ture bitee gaafa san manatti gaa amma tokkoyyuu kaameraan mana keessa jira jedhee ka'anii sufuma kootii arrabni koo gadi nan taa'u dubbadheen jira tarii na waraabdii kan jedhu haasadhuma isaallee bareeffatee harka isaatu manatti urgufatee bayeetii deema jechuudha. Garuu rufata akkam akka inni ta'e dhugaa dubbachuudhaaf osoo argitanii baqqaani maaliin isinii jedha. Mucaa baadhee osoo hin deemuudha achi darbatee kan lafa na buuse jechuudha. Osoo mucaa baadhee deemu naan tamaa gadee anis namni sitti dubbata waan ta'eef atis garaa qabda waan ta'eef hin callistu hin dubbatta miti natti dubbatee nan deebiseef deebi. Sana booda achi darbee lafa na buuse lafa daantinii irratti biyyoon kun akkasitti naan akka harkaa na luqqisee lafa na kaa'e jechuudha. Kun akkuma argitan amma kun guyyaa sadaffaadha. Ishii maalumaan godha garanitti murteessu dhabnaanan waanan godhu waan garanitti bahu dhabnaanan dhufee asitti dubbadhe maalan godha yoo waan jedhu dhabu waan garatti deemu dhabu yoo waan dubbadhu dhabu dhufee gara miidiyaatti dubbadha. Furmaatota kan argadhaa laata kanaaf waan hin beeku dhugaa dhuma dubbachuudhaaf ani waanuma isaa wallaaleen jira waan dhimee gara ta'etti naa hiiku malee ani waanuma isaa hin beeku inni alanaa kun immoo jabaatadha jechuudha isuma malee jabaatadha. Egaa rabbi gara hiiketti hiiku ani maatiin kan koos ani maatii koos jidduu kana keessa galchuun barbaadu maaliifin ani rakkadhe jidduu kana keessatti maa rakkatu isaan nafaan ani maan beeku waanuma isaa wallaaleen jira akkam akka inni ta'u barni namni fayyaan akkanan ta'u garuu fayyaa miti malee otoo fayyaa ta'e akkanan ta'u ani rabbi fayyaatti isaa deebisu ani ammoo rabbi naa haa hiiku malee ani waanuma isaan beeku wadaraa keessanii bakka jirtan hundi keessanuu kana du'aayinaaf godhaanaaf kadhadhaa rabbiin malee kuni rabbiin kadhatanii raawwatanii kan rabbi keessaa nama baasudha kuni malee dhugaa waanuma isaa wallaaleen jira. Innaa kana rabbi keessaa akkana baasuuf namoonni hundi keessanuu rabbiin naaf kadhadhaa. Furmaata takka akka rabbi naaf kennuuf jechuudha. Furmaata barbaachisa kuni ani dhugaa hidhameen jira mana keessatti namni gadi ba'ee waan takka arjaan arguu qaba. Gadi ba'ee furmaata takka godhatuu qaba. Ani garuu gadi ba'ee furmaata takka godhachuu hin dandeenye. Dhaqee jalqabeellee kunoo akka galmaan hin gaanne karaatti na yaalaa hambise. Kanaaf iyyuu lafa jirtan hundi keessanuu rabbiin naaf kadhadhaa. Kana duwwaadha jechuudha. Amma kanaan booda kan na barbaachisu maali rabbiin naaf kadhadhaa bakka kana bichaadha. Homaa waan biraa furmaataan qabu waan ta'eef jechuudha. Akkasii kabajamtoota hordoftoota koo rabbiin naaf kadhadhaa. Daraa keessan hundi keessanuu rabbiin naaf kadhadhaa.